Ashama kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube akkam jirtanii fayyaa jirtanii ani galanni haa ga'u kabajamtoota keenya nageenyi waaqayyo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u qophii kiyya har'aa jechuudha wanta haaraan isin qabadhee dhufee jira jechuudha isin hunduu qalbiidhaan akka dhaggeeffatan isin jedha sanaan duratti warreen maatii haga ammaatti anaaf hin taane jechuudha subscribe gochaatu akka na deeggartanii akka na jajjabeessitanii isinin jedha Oromoo kiyya lammiiwwan kiyya na jajjabeessatoo information kana namoota biraatiif share gochaatoo na jajjabeessaa ilmaawwan kiyya jechuudha. Egaa qophii kiyya har'aatti waa'ee maaliitan fidee dhufee waa'ee jireenya bareedaa jiraachuuf wantoota 10 isin hunduu beekuu qabda jechuudha. Wantoota 10 yoo beektan jireenya gaarii jireenya bara baraa jiraattan jechuudha. Egaa isin hunduu qophii ani fidee dhufe jechuudha qophii kiyya har'aatti isin hunduu qalbiidhaan dhaggeeffadha. Tole egaa jireenya bareedaa jiraachuudhaaf wantoota 10 beekuu qabna. Tokkoffaan tokko haga 10 isinitti meetoo tokkoon irra deebi'uu isiniif ibsa jechuudha. Inni tokkoffaan nama hin jibbin qalbii kee qulqulleessi. Inni lammaffaa immoo hin yaadda'in rabbitti hirkadhu. Inni sadaffaa jireenya salphaa ta'e jiraadhu. Inni arfaffaa waan qabdutti gammadi. Waan siif kenname irratti nama galata galchuu ta'e. Inni shanaffaa waan qabdu irraa nama kennuu ta'e. Hanguma waa kennitu siif kenna waan ta'eef hanguma waan kennitu siif kenna waan ta'eef wanni qabdu irraa nama kennu jechuudha. Inni jaaffaa immoo yeroo mara seequ kolfuu qabda jechuudha. Inni torbaffaa jaalalaan jiraadhu rabbiif jecha nama jaaladhu. Inni saddeettaffaa du'aa'ii baay'isi hanga du'aa'ii baay'istuun barakaa argatta waan ta'eef. Inni saglaffaan beekumsa qabdu irraa namaaf qoodi. Osoo ayyataa tokko ta'ellee jechuudha beekumsa qabdu irraa namaaf qooduu qabda. Inni kurnaffaan inni dhumaa immoo yeroo mara zikrii baay'ise zikriidhaan qalbiin namaa tasgabboofti waan ta'eef jechuudha. Kana tokkoffaa irraa haa kaanu kaa maal jechuu barbaadete nama hin jibbin qalbii kee qulqulleessi jechuudha. Namni hunduu jechuudha uumama waaqati waan ta'eef isin hunduu jechuudha nama jaalachuu qabdan jechuudha. Akkuma isin jedhe namni hunduu qalbiin isaa akka fee amalli isaa badaa ta'uu danda'a. Ati garuu waaqaaf jetteetu jechuudha uumama waaqati waan ta'eef nama san jaalachuu qabda jechuudha. Onnee kee keessatti jechuudha wanta badaa yaaduu dandeessa nama saniif. Onnee kee keessatti jechuudha qalbiin kee qalbii gaarii ta'uu danda'a. Jireenya gaarii jiraachuudhaaf garuu jireenya gaarii jiraachuudhaaf qalbiin kee qulqullaa'uu qaba. Akkasumas immoo callisiti nama jaaladhu bakka. Namni sun uumama waaqaa waan ta'eef waaqatu uume waan ta'eef callisiti jaaladhu. Inni si jibbuu danda'a. Inni si jibbeetu jechuudha wantoota adda addaa sirratti wanta badaa sirratti uumuu danda'a. Ati garuu yoo sirri wanta badaa sirratti uumulleen jechuudha ati maal gochuu qabda? Isa jaalachuu qabda jechuudha. Callisiti jaaladhu. Waan si uume sun jechuudha yeroo hundaa gubbaarra taa'eetu waan si ilaaluuf barakaa guddaa argatte jechuudha. Keessi kee qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Nusuu taate jechuudha bakka afaan Amaariffaa dhiifama. Inni lammaffaa immoo hin yaadda'in rabbitti hirkadhu. Fakkeenyaaf obboleessi kee hiriyaan kee jechuudha wajjin guddatteetu hojiin ati hojjettu jechuudha. Innis hojii inni hojjetu walqixuma hojjechaa jirtan haa jedhuuti si irra jechuudha. Inni dureessa ta'uu danda'a yeroo ta'e irratti jechuudha. Garuu akkamitti inni dureessa ta'e inni akkamitti haftaamii ta'e jetteetu jechuudha yaadda'uu hin qabdu aaruu hin qabdu si'iif jechuudha guyyaa tokko si'iif waaqni wanta ta'e siif kenna jechuudha. Kanaaf wanta hundaa waaqatti hirkatteetoo wanta hundaa waaqa kadhachaatoo waaqatti hirkatteetoo jiraachuu qabda jechuudha. Obboleessa koo cannaqamuurra jechuudha maal gochuu qabda? Wanta badaa wanta si keessa jiru san of keessaa gatteetoo
onnee qulqulluudhaan jechuudha rabbitti hirkatteetoo osoo hin yaadda'in guyyaa guyyaadhaan waaqa galateeffachaatu jechuudha jiraachuu qabda jechuudha. Kana inni sadaffaa jireenya salphaa ta'e jiraadhuudha. Akkuma quraanni jedhulleen akkuma matsaaf qiddusiin yookaan immoo matsaafni qulqulluu jedhulleen maal jedhaa amaariffaan በመጠን ኑር እግዚአብሔርን አመስግን jedha. Inni kun maal jechuudha jireenyi salphaa ta'e jiraachatoo waaqa galateeffadhu jechuudha. Maal jechuudha fakkeenyaaf ani akka tasaa ta'eetoo haftaamidhaa makiina nan qabaa fooqii nan qabaa garuu waaqa yaadaan jiru asitti jechuudha. Fooqii nan qabaa uma hojii tan hojjedhaa hatsiyaata adda addaa ittiin hojjechuu dhabuu danda'a waaqa yaadaa hin jiru. Kanaafuu jireenya salphaa ta'e jiraachatoo jechuudha waaqa yaadatoo halkanii guyyaa waaqa kee galateeffachaatoo jiraachuudha. Fakkeenyaaf waan nyaattu hin dhabin maaliif haftaamii hin taane maaliif sooressa hin taane jetteetoo jechuudha waaqa of hin yaaddessin. Hiriyaan kee akkatti sooressa ta'ee jira ani akkamittiin sooressa hin taane jetteetoo jechuudha yaadda'uu hin qabdu. Jireenya salphaa ta'e jiraachatoo waaqa galateeffachuu qabda. Si galee inni arfaffaa waan qabdutti gammadi. Waan siif kenname irratti nama galata galchuu ta'e jechuudha. Wanta qabdutti jechuudha. Fakkeenyaaf mana qabaachuu qabda waan jireenya gaarii jireenya salphaa ta'e jiraachuu qabda. Isa jireenya qabdu san irratti gammaduu qabda. Waaqa halkanii guyyaa rakkisuu hin qabdu jechuudha. Waan qabdutti gammaduu qabda halkanii guyyaa gammaddeetu waaqa kee galateeffachuu qabda. Kan inni shanaffaa waan qabdu irraa nama kennuu ta'e fakkeenyaaf jechuudha ani amma qarshii kisaanan qaba haa jedhu warreen jechuudha ana hin geenye anaa gaditti halkanii guyyaa ispeeshaalii manoota kara mana bataskaana mana kiristaanaa irratti jechuudha yenoo bixeewochi kan jedhamu fakkeenyaaf warreen kinoo sila egzaabeer jedhanii kadhatan sun jechuudha isaan yaaddaan dhugaa dubbachuudha. Maal isinitti fakkaate kan isaan eegu kan isaan nyaachisu waaqa jedhanii waan amananiif jechuudha hin yaaddaan bakka nuyi garuu jechuudha mana osoo qabnu algaa gaariirra osoo rafnu makiina osoo qabnu jechuun ni yaaddofna bakka wanna qabnu san irratti jechuudha umaa wanna hin jennu umaa hin galateeffannu jechuudha. Kanaafuu wanna qabnu san irraa jechuudha qunxurreetoo namoota nyaachisuu namoota qarshii kennu mindaan kee fakkeenyaaf 5,000 yoo ta'e 6,000 500 jechuudha yenee bixee yookaan immoo warroota halkanii guyyaa kara waaqatti dhiyaataniitu halkanii guyyaa yenee bixoota jennu kana isaanii kennuu nyaachisuu wayyaa uffisuu hangoo waan kennitu siif kenname sanirraa waan ta'eef yeroo hundaa wanna qabdu sanirraa kennuu qabda jechuudha. Egaa inni jaaffaa immoo yeroo maraa seequu qabda jechuudha. Wanta qabdu sanitti yaadda'uu osoo hin qabin kokkolfaa ta'u tattaphachaa ta'u yaa gooftaa koo galatoomi wanta guddaa naa kennite ati fayyaa naa kennitee jira yaa gooftaa koo galatoomi jechaa ta'u jechuudha. Halkanii guyyaa seequu kolfuu qabda. Kana bakka cannaqamuu hin qabdu. Yeroon addunyaa kanarra jiraannu addunyaan yeroo ammaa kana seequu kolfuu osoo hin ta'in jechuudha cinqii guddaa irra jirti waan ta'eefu idimee qabnu san irratti jechuudha seeqatoo kokkolfaatoo jireenya gaarii jiraachuu qabna jechuudha. Inni torbaffaa immoo jaalalaan jiraadhu rabbiif jecha nama jaaladhu akkuma duratti isinitti jechuudha namoota hundaa jaalachuu qabna. Keessa kee waaqa rabbi keessa kee onnee keetirra rabbi yoo ta'echiste jechuudha rabbi maal si barsiisa onnee kee keessa taa'eetu jechuudha nama hundaa jaaladhu siin jedha. Waan jaalala waan ta'eef ummanni hunduu ummama waaqaa waan ta'eef nama si jibbus nama si jaalatus nama si jaalannes calli si jaaladhu yoo akkas goote jechuudha yeroo hundaa ati nama guddaadha jechuudha. Ol deemta malee gadi hin deemne ol guddatta malee gadi hin deebitu jechuudha. Inni 8ffaa immoo du'aa'ii baay'ise hanga du'aa'ii baay'istuun barakaan argatta waan ta'eef du'aa'ii baay'ise jechuun kadhannaa baay'ise jechuudha yookaan immoo
isa Amaarfaan jechuudha tsaloota abzaa isa jenna jechuudha. Maal jechuudha asirratti ganama riba hin kaasa ganama riba yoo kaatu jechuudha midhaan osoo hin nyaatin qorsii kee osoo hin nyaatin jechuudha. Maal jechuu qabda yaa gooftaa koo kan nagaa na bulchite nagaa na oolchi guyyaa bakkan deemutti bakkan oolutti jechuudha. Ati na eegi murtuu falfaltuu narraa qabi halkanii guyyaa na eegi jetteetu halkanii guyyaa kadhachuu qabda. Namoota filleen du'aa baay'isuu qabda. Biyyaa filleen Itoophiyaa filleen addunyaa filleen jechuudha halkanii guyyaa kadhachuu qabda. Obboleessa keetiif kadhachuu qabda ofiif kadhachuu qabda. Yeroo san ati ol deemta malee gadi hin deemtu jechaan ani amma isinitti maa jiru kana isin hunduu dhaga'uu qabdan jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Kabajamtoota Diidaa isin fayyada. Wanta biraatilleen wantoota adda addaa isiniif fidee dhufa waan ta'eef jechaan amma isinitti haasaa jiru kun jechuudha wanta gaariidha jechuudha. Kanaafuu isin hunduu sirnaan dhagayaa. Inni saglaffaa immoo inni saddeettaffaa du'aa baay'isi bakka tsaloota halkanii guyyaa kara waaqatti iyyadhu bakka jedhi bakka kadhadhu halkanii guyyaa kan na uume si bakkan deemutti na eegi bakkan deemutti murtuu falfaltuu narraa dhumu jetteetu halkanii guyyaa iyyuu qabda jechuudha bakka. Inni saglaffaa beekumsa qabdu irraa namaaf qoodi. Beekumsa qabdu irraa namaaf qoodi. Fakkeenyaaf beekumsi kee ani fakkeenyaaf jechuudha dhugaa dubbachuudhaan hojiin kiyya hojii makaanikiiti. Anaa gaditti jechuudha ogummaa akka kiyyaa kan qabu hiriyaan kiyya tokko hin jiru. Yoo makiinaan isa rakkise bilbileetu na gaafata. Makiinaa konkolaataan akkana ni jalaa ta'ee jira waan ta'eef maal gochuun qaba mee furmaata isaa natti minaan jedha. Bakka beekumsi kan eenyuti kan waaqati kan rabbiiti. Jechin ani haasa'u ani kan eenyuti kan rabbiiti. Kanaafuu beekumsa qabu san jechuudha namaaf sheerii gochuun qaba jechuudha. Si galee kanaafuu beekumsa qabdu garaa kee keessa teessiseetu ani hin beeku hin jeen miqqanyinatee miqqanyaa ta'uu gaarii miti waan ta'eef jechuudha. Inni kurnaffaa fi inni dhumaa jechuudha yeroo maraa zikrii baay'isii zikriidhaan qalbiin nama tasgabboofti waan ta'eef jechuudha. Sirrii jedhe yeroo hundaas zikrii baay'isuu qabdu. Ji'aan namoota jechuudha qarshii hin qabne namoota beela'aniif namoota qabeenya hin qabneef jechuudha. Ati waan isaan caaltufu qarshii qabdurraa isaaniif qoodatoo isaan nyaachisaa ta'u yookaan immoo ji'aan yookaan waggaa waggaadhaan jechuudha namoota nyaachisaatiif namootaaf uffata godhamu uffisaatoo zikrii san zakkaraatoo halkanii guyyaa jireenya gaarii jiraachuu qabdan isinin jedhe. Kana isin fixeetan jira zikriidha inni dhumaa jechuudha waan ta'eef isin hunduu kana gochuu qabdan jechuudha. Egaa hordoftoota Diidaa qophiin kiyya har'aa asuma irratti xumuree jira. Isin hunduu warreen anaaf subscribe gootanii namoota adda addaatiif sheerii naaf godha. Namoonni anaaf subscribe hin goone maatii naaf hin taane immoo isin hunduu maatii naa taatoo laayikii gochaatoo sheerii namoota biraatiif daddabarsaatoo ana deeggara. Jireenya gaarii jiraachuun asumaan jalqaba waan ta'eef sheerii fi laayikii subscribe gochuu umaa wanta takka isinirraa inirsu waan ta'eef isin hunduu sheerii naa godha na gargaara lammiiwwan koo oromoowwan koo. Kanan isin jedha qophii kiyya har'aa asuma irratti hin xumuraa. Kabajamtoota kiyya torban gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa isin jedha. Ciao.